Akkam bultan akkam ooltanii hundi keessanuu abdeeta lamaan isinii qabadhee dhufee jira. Akkuma beektan gaa duula Oromummaa baatii tana labsamee jiru quba qabdanii yoo quban qabaanne dhagayaadha. Juun 1-29 deema and waan adda addaa gaa hiriira konferensiilee alatti beekamus ta'e keessatti godhamaa jiru waan hedduutu tahaa jira. Koominiitiileen Oromoodhaa kan addunyaarra jiran hundinuu aktiviitii adda addaa irratti hirmaataa jiranii. Sanuma keessa jirra gaa isinis gara Tiwiitaraatiinis Feesbuukiitiinis Oromummaa duula Oromummaa kan jedhu haashtaag kana fayyadamaa guyyaa guyyaan ajandaa tokko lama ofii kenninuu arti Oromoo guddisuu ta'uu waan naannaa keessan jiru gama dubartootaatiinis dargaggoonninis waan godhuu qabdan baatii tana aktiviitii mataa keessanii jechuudha waan godhuu feetan Oromummaa ol kaasuudhaaf erga irratti murteessitan booda jooyin godhaadhaa hashtaaga kana fayyadamaa ammallee gaafa guyyaa fi bakka yoo wanni guyyaa fi bakka aktiviitiin isin pilaan gootan barbaachisee san godhataniiti ta'e jara OGF online.com Oromo Global Forum online.com isaanitti ergaa isaanillee kaalandara irra haa kaa'an jechuudha. Isaantu tiraa godhaa jira kaalandara duula Oromummaa baatii tana labsame. Yoo rabbi jee inshaallah duulli kun ilaa hanga baatii tana 29 deema. Guyyaan 29 maal akka ta'e ni beektanii guyyaa argitee jeeni keenya nurraatti jige bara dabree so ilaa hanga 29 duula Oromummaa kana gaggeessanii guyyaa 29 ammoo yaadannoo Hacaaluu warra qopheessaa jirutu harkaa fuudha jechuudha. Tiima kana harkaayi so haala kanaan baatii tana dabarsinaa. Sanumaan isin yaadachiisuu barbaada yoo labsa miidiyaan labsamee fi waan tokko tokko gurra keessanirra hin gahin saniin isin yaadachiisuuf as dhufee amma baatiin eegaltee guyyaa 10 so guyyaa 10 dabarree jira jechuudha. Guyyaa 20 maalli 19 itti aanu kana irratti hirmaadha haala adda addaatiin kana godhaasan godhaan isin hin jiru isinummaanuu bakka jirtanitti koominiitii adda addaa bakka argamtanitti waan adda addaa qopheessuudhaan baatii tana akka duula Oromummaa irratti hirmaattanii ergaa kanan isinii fidee dhufe. Gama kiyyaan raayitkaan konferensiin arra ture ammaan fixadhee gamana dhufaa jira. Akkuma beekamu tanaan dura guyyaa muraasa dura Facebook yoo baratti barreessee ture na fakkaata akkan dhiyeessuuf deemu dhiyeessinee finneetiin amma isin bira dhufe jechuudha. So haalan itti dhiyeesses gaa wanni keenya mata kuma takkaa haasawan hin dhumtu haa ta'u garuu du'a Haacaaluu Hundeessaa focal point godhadhee jechuudha kaniin waan san dhiyeesse. So arra biyyatti 168 konferensii kanarra jiran fi mootummaa 55 fi namoota argitee mirga dhala namaatiif falman kaampaaniilee gurguddaa addunyaa tu argama. Raayitkaan konferensii samitti nama keessa jiru kana yeroo muraasan qabaafin abdeeta isiniif kanneeti deebi'a. So kanneen hundinuu yoo tanaan dura dhagaaniin beekan ta'e Haacaaluun eenyu akka ta'e Oromoodhaaf Haacaaluun eenyu akka ta'e du'insi isaa sun immoo sababaa maaliif akka argitee irratti murtaa'ee waan kana hunda waliin qabsiisee waan sabni keenya yeroo ammaa keessa jiru waan sabni keenya barbaadu Oromoon eenyu Oromoon maal barbaada Itoophiyaa fi Oromoo jidduu rileeshnshiipiin takkaanuu jira moo hin jiru yoo jiraate yookaan akkamii waanneen kana hunda irratti pirezenteeshina keessatti tuqeetiin dabaree jira. Sababaan abdeeta kana isin godhuu barbaadeef wanni pilaatfoormii guutuu addunyaa irratti haa dabaru malee namoota paanaalarra na hojii turan kan security issue qabaniitu ture. So hin turu jechuudha. Live deemeetuma oguu arra ta'uu borutti ni kaasanii saniifin abdeeta kana isiniif godhuu barbaade jechuudha. Sila namni wajji koo paanaala turre suni security issue hin qabaanne achi raayitkaan pilaatfoormii gubbaa tura. Sila linkii isaa share godheetiin isinuu ni argitan ture jechuudha.
So kanumaan isinitti dhaamuu barbaade jabaadhaa duula Oromummaa irratti haa hirmaannu baatii sana keenya haa ol kaafnu addunyaan waa'ee biyya keenyaa dhaggeeffataa jirti kana keessa immoo qooqi keenya akka nuuf mul'atu barbaannaa mitiire saniifuu haala adda addaatiin haala qooqa keenyatti nu dhagayan waan adda addaa kan qophaa'ee jiru irrattis hirmaadhaa warri gara diaasporaa kana jirtan waan koominitiin keessan guyyaa jechuun baatii tana laalchisee isinitti gaffidu hundarratti hirmaatuuf yaala ayinoon hin beeka iskeejuwaala maatii waan dila takkaa jira samara kana keessaa haa ta'u immoo hanga dandeenyutti irratti argamuuf haa yaallu isiniin jaa haashtaag duula oromummaa takkaanu haashtaag oromummaa kaampeen fayyadamuudhaan tiwiitaraa fi feesbuukas waanuma hundaa'u jechuudha sooshaal miidiyaa adda addaa kan fayyadamtan tiktaakis tahee club house wama hundaanuu jechuudha qooqa keenya olaa kaafnu hanga ilaa guyyaa 29 san geenyutti guyyaan sun ka'eenyu akka ta'e ni beektanii kanumaan isinitti himuuf dhufee konferensittiin deebi'aa in 5 minutes so galatoomaa jabaadhaa qooqii Oromootii fi uummata cunqurfamee addunyaa irratti dhagahamaa jirti yeroo tana keessatti yeroo hamuu caalaa qooqi teenya akka argitee dabalataan dhagayamtu waan adda addaatiin karaa adda addaatiin mul'atu waan qabnuufin dhaamsa kana isiniif dhaamuuf dhufee ti jabaadha abdii murinaa qabsoon akkanumaa so walitti deebina gara miidiyaatiin hayyee nagaatti oolaa halkan ta'es nagaatti bulaa jenna.